ka Nadii Gammadaa sun gaafin hundaati akkasimi Nadii maa jennu malee kumaatamaan obboleeyyan qabsaa'ota kee dhabamaniimi mootummaan keessattuu abbaan alangaa obbo Biraanuu Saggaayee waan waadaa gale qaba kunis koreen tokko dhaabbate koreen sun obbo Nadii fi warra hafan hunda warra qabsaa'ota keenya bakka buutee isaanii dhabamte qoratanii yoo jiraatan lubbuun nu as baasu yoo ka du'an taate eessaa fi eenyuun yoom akka wareegaman himanii ummata maatii fi ummata isaanii sabbarsiisuuf waadaa galanii jiran waadaa san saffisaan akka xumuran abdii qabnaa nullee dhiibbaa irratti goona. Ka namni Nabii Gabii ajjeesee as jira jettani yoo as jiraate poolisiin harruma qaba harruma qaba warra hate dhabaarra summiitti haa ta'u kadhama keenya ajjeese garuu seeratti dhiyaatuu qaba otoo dubbiin hin banne seeratti dhiyeessaa isi warri bulchallee warri poolisilleen namni qeerroo ajjeese Oromiyaa keessa nagayaan deemuun waan hin taane seeratti dhiyaachuu qaba warra kaabinee ol yaate nu gaddachaasan rakkatina maka biratti ergaa kaabinee asitti isin hattee isin tumtee ol gara Oromiyaa Finfinneetti ol yaate maqaanatti ergaa gaddeebifnaasitti warra komaandi poostiin hidhame namni Oromoo qabsoo kana keessatti qabsaa'e badhaafamuu qaba malee hidhamuu qabuumi qeerroon abbaa galataatiimi galanni keenya hidhaa mitiimi qeerroon qabsoo irratti hidhame kamiyyuu gallakkifamuu qaba gallakkisatillee jiranii ammallee kaafee ni jira jara sanillee maqaa ergaa warra mootummaa wajjin haasofnee gallakkisiifna kaleessayyuu nama kudha afur gara baafnee jedhe gara toomi taaftellee baasi una waadaa seenee jira sin duratti jechuu bulchaan godina